Fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun dhimma fayyaa fi fayyaa wal qabatan irratti sagantaa yeroo yerootti isiniif dhiyeessuudha. Sagantaa fayyaa show keenya irraatiin dhimmoota fayyaan wal qabatan irratti haasa'uudhaaf keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee Dr. Olifan Geetaachuu jedhama. Hakimaa waliigalaati hospitaala Yotfaanaa Yuunivarsiitii Haramaayyaatti. Sagantaa kanas anis kan isinii wajjin turu an Dr. Naafi Argeetuuti. Dr. Olifan baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu eettanii. Hayyee har'a sagantaa keenya irraatiin kan uummata keenya barsiisuuf qabadhee dhiyaadhee waa'ee marsaa laguutii fi jeeqamuu marsaa laguu wajjin wal qabate jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran keenya yeroo isaatti complain godhan waan arginuu fi haala kanarratti marsaan laguu tokko normaal kan jennu yoo maal ta'e jeeqamuu marsaa laguu immoo maalidha kan jedhu kan walii ilaallu ta'a. Kanaaf sagantaa keenya irratti waan argamteef guddaa galatoomi. Hayyee waan naaf garteeffatis guddaa galatoomi. Hayyee yeroo baay'ee jalqaba gara definition isaa yoo jalqabnutti marsaan laguu akkuma beekamu dubartootarratti baatii baatiidhaan sababa ol ka'uu yookiin gadi bu'uu hormoonota irraan kan ka'e hormoonii qaama keenya irraan kan ka'e kan baatii baatiidhaan giddu galeessaan kan dubartoota irratti mul'atudha. Marsaan laguu kunis immoo yeroo baay'ee shamarranitti waggaa 12 hanga waggaa 15 gidduutti kan inni mul'achuu danda'u baay'inaan akka ta'e beekamaadha. Waggaa 12 gaditti yeroo nutti mul'atu ni jira garuu hedduudhaan waggaa 12 hanga 15 gidduutti akka mul'atu beekamaadha. Mee asirratti yaadni nuti kaasnee haasa'uu barbaanne marsaan laguu tokko normaal kan jennu yookiin immoo marsaan laguu tokko sirriidha kan jennu yoo maal ta'edha? Egaan akkuma ati jalqabde marsaan laguu karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Sirriidha kan jedhamuu fi normaal isa jedhamu. Yoo maal ta'e marsaan laguu dubartii tokko irratti argamu haga uumamaan hayyamame yookiin haga fayyaa ishee hin miine keessa jira kan jennu maaliin kan jennuunidha. Inni jalqabaa baatii hagama gamiin dhufa kan jedhuudhaan dubartoota hedduu keessatti guyyaa 28 deebi'ee dhufa. Dubartoota muraasa keessatti immoo guyyaa 28 irra guyyaa 7 dabarsee haga guyyaa 35 yookiin immoo guyyaa 28 hanqisee guyyaa 7 dursee dhufuu danda'a haga guyyaa 21tti jechuudha. Kanaaf guyyaa 21tti hanga 35 gidduu kan jiru normaalidha jechuudha. Normaalidha isa uumamaan. Inni kan biraa baay'ina isaadha jechuudha. Volume isa jennu normaaliin isaa 10 mililitira 10 hanga 80 gidduudha. Yeroo tokko tokko kanarra darbuu hin danda'a. Akkamitti immoo kana lakkaa'uu dandeenya yaadi jedhu hin jiraata. Isa kana tilmaamumaanii dubartoonni yoo sa'aatii tokko hanga 2 gidduutti moodesii yookaan waan qulqullinaa fayyadaman sana gizee 2 ol yoo jijjiiran yookiin hirriba keessaa ka'anii akka isaan jijjiirratan ni godha yoo ta'e inni kun haga barbaachisuun ol excess jennu sanadha jechuudha. Yaa sirriidha asirratti normaalii mililitira 10 hanga 80tti kan jedhu normaal kan jennu akka waan itti fudhannu. Yeroo baay'ee garuu mililitiraan safuun ulfaataadha waan ta'eef shamarran tokko saayii tokko hanga 2 gidduutti herbee tokko yoo jijjiiratti herbee yeroo jennutti moodesii jechuu keenyadha. Namooti baay'inaan kan moodesii fayyadamanis jiru. Akkuma jetti immoo halkan hirriba keessaa ka'anii sababa baay'ee dhangala'oo irraan kan ka'e moodesii sana yoo jijjiiratan kun normaal miti jechuudha. Yaada kan nuuf kaaftetta kan biraa immoo waa'ee volume kana wajjin wal qabatee wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Yeroo baay'ee baay'inaan dhangala'oo irraan kan ka'e yeroo isaatti moodesii lama wal jijjiiratan jiru. Kanaaf kan jijjiirachis yoo ta'es immoo normaal akka hin taane asirratti dhaggeeffattoota keenya akka isaan hubatan hubachiisuu barbaanna. Mee yaadi kan biraa? Inni kan biraa turtii isaati. Marsaan laguu tokko dhufee guyyaa meeqa dubartii tokko irra ture kan jedhuudhaan. Normaalii guyyaa tokko hanga guyyaa 8 turuu danda'a, guyyaa 3 ta'uu danda'a, 5 tokko hanga 8 kan gidduu kan jiru normaalidha jechuudha. Garuu guyyaa 8 irra ni darba yoo ta'e dogoggorri jira jechuudhaan
wanti ta'e jeeqamee jira ogeessa fayyaan ilaalamuu qabu jechuudha. Asirratti yeroo baay'ee Dr. Lufin akkuma kaaftee kana yeroo jennutti dubartiin tokko laguu itti dhufuu akka jalqabeen akka argite yeroo baay'ee bakka tokkotti kan hin dhiqatama jedhama. Dubartiin tokko laguu isheetti dhiqatte kan jedhamu kan jedhu yaada akkasii kan kaasanis jiru. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya normaalii guyyaa tokko hanga guyyaa 8 gidduutti kan jiru normaaliidha. Namoonni tariitii fakkeenyaaf dhiigni irratti dhufee dubartootatti gaafa guyyaa 3 gaafa guyyaa 4 guyyaa 5 yoo irra ture kun normaal akka ta'e gabanumaan dhaggeeffattoota keenya akka isaan nu beekan isin hubachiisuu barbaadna. Asirratti yaada dabalataa kaasuu kan hin barbaadu yeroo baay'ee bifa halluusaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Yeroo baay'ee shamarran kana irratti beeku halluun isaa diimaas miti akka gurraachaati. Normaalii diimaa ta'ee xiqqoo akka gurraacha'uuti. Diimaa ta'ee akka gurraacha'uuti. Yeroo baay'ee garuu diimaa qallaan yookiin immoo halluun diimaa kan dubartoota keessaa dhangala'u yoo ta'e rakkinni wayii haala reproductive tract kan jennu yookiin immoo gadameessa yookiin immoo dooraa wajjin qaama wal hormaataa wajjin rakkoon jiraachuu danda'a waan ta'eef kanas ilaaluu akka isaan qaban barbaachisaadha. Inni kan biraa dhaggeeffattoota keenya asirratti wanti beekuu qabnu yeroo baay'ee dhiigni gadamee keessaa dhangala'u kun dhiiga hititaa miti. Normaalii dhiigni hititaa inchi tokko ol ta'u yoo gadamee isaanii keessaa kan boote kunillee akka isaan beekuu qaban isin hubachiisuu barbaanna. Dhiiga hititaa hin taanedha marsaan laguu yookiin immoo dhiigni yeroo marsaan laguu dhangala'u dhiiga hititaa akka hin taane gara biraatiin yommuu kaasnuttis immoo waa'ee dhukkubbii wajjin wal qabate dhukkubbii wajjinis wal qabata. Normaalii marsaan laguu isa uumamaa kan fayyaa qabeessa sanarratti dhukkubbiin xiqqoo dubartootarratti mul'achuu ni danda'a. Garuu dhukkubbiin hamaa ta'e yoo irratti ni argama ta'e yeroo baay'ee handhuura isaanii gadi garaa isaanii gara gadii kanarrattidha kan mul'atu. Dhukkubbiin hamaa dadhabsiisaa ta'e yoo irratti ni argama ta'e kunis sababoota garaagaraatiin irratti argamuu ni danda'a. Kunillee wanta marsaan laguu dubartii tokko jeeqameera jechisiisuu danda'udha jechuudha. Asirratti booda kaafnee haasuu dandeenya waa'ee dhukkubbii koomaniidha waan ta'eef dhukkubbiin yeroo marsaan laguu keessumattuu waggaa 2 jalqabaa koomaniidha. Waggaa 2 jalqabaa fi gara dhumaarrattis koomaniidha. Sababni isaas immoo enzaayimiin piroostaaglaandiin kan jedhamu waan jiruuf yeroo sanatti dhukkubbiin kun itti dhaga'amuu danda'a. Sababii dhukkubbiin sun itti dhaga'ameefis immoo abnormaal yookiin immoo sirrii jechuus hin dandeenyu. Kanaaf raafamuu sodaachuu akka hin qabne yeroo baay'ee shamarran baay'een primary dysmenorrhea kan jennu booda kaafnee walii ilaaluu dandeenya. Qoricha salphaadhaan yaaluun akka danda'amu gabanumaan isin hubachiisuu barbaanna. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin kun ammallee qophii fayyaa shoodha. Sagantaan isin qabannee dhiyaanne immoo sagantaa waa'ee marsaa laguutii fi jeeqamuu marsaa laguutii wal qabate irrattidha. Ammas sagantaan keenyatti fufaa nu hordofaa. Ittaan sun kanaaf hafnu marsaan laguun tokko normaal kan jennu maal akka ta'e asifnee jirra. Marsaan laguun tokko jeeqame kan jennu yoo maal ta'e? Jeeqamee kan jennu egaa waa'ee turtii isaatii irraa gisee kaanu yoo guyyaa baatiirra darbee guyyaa 35 guyyaa jalqaba irraa dhufe irraa lakkooftee guyyaa 35 booda yoo ni dhufa ta'e yookiin immoo guyyaa jalqaba itti dhufe irraa lakkooftee guyyaa 21 asitti guyyaa 21 osoo guutiin deebi'ee ni dhufa yoo ta'e kun dogoggora jechuudhaan jeeqamee jira jechuudha marsaan dubartii sana. Yookiin immoo marsaan laguu tokko dhufee guyyaa meeqa turee karaa jedhuunis ilaaluu ni dandeenyaan. Marsaan laguu tokko dhufee har'a dhufee haga guyyaa 8 turuu ni danda'a. Garuu guyyaa 8 ol darbeera taanaan dogoggoraa jechuudha. Inni kunis marsaan laguu dubartii tokko jeeqameera nu jechisiisuu danda'an. Asirratti kanaaf dhaggeeffattoota keenya marsaan laguu akkuma jalqaba kaafnee jalqaba normaal kan ta'e maal kan jenne irraa kanaaf marsaan laguu tokko guyyaa 8 ol kan dhangala'u irraa yoo ta'e dubartiin tokko marsaan laguu jalqaba argite guyyaa 8 ol kan dhangala'u yoo ta'e mana yaalaa ilaalamuu qabdi yookiin immoo dogoggorri wayii jiraachuu ni mala kan jedhu gabanumaan isin hubachiisuu barbaanna. Inni kan biraa jalqaba kaasuudhaaf yaalleerra hammasaa baay'inasaa miilitira 80 olii jenneerra yookiin immoo isaa ol yoo ta'e gara biraatiin immoo jalqaba akkuma dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuuf yaalletti sa'aatii tokko yookiin 2 gidduutti erba yookiin moodisii tokko jijjiirachuu
halkan hirriba keessaa kaasee sababii baay'ee dhangala'uu irraa kan ka'e dhiigni baay'ee dhangala'uu irraa kan ka'e halkan hirriba keessaa kaanii herbees ni jijjiiratu yoo ta'e kun jeeqamuu marsaa laguu agarsiisa kan jedhu. Dhiigni ta'an guddaan illee yoo ba'e kun illee amala baratamerraan adda waan ta'eef jeeqamuu marsaa laguu keessatti ilaalamuu qabaata. Dhiigni ititee guddaa normaalii inchi tokko ol jedha akka kitaabni garaagaraa dubbatutti kunillee dhiigni ititaa guddaan yoo keessaa ba'u waan akka foonii yookiin immoo gara biraajii wanta biraajii wal qabachuu waan danda'uuf kunis gamanaan akka beektan isin hubachiisuu ni barbaanna. Dhiigni diimaan illee diimaa normaalii jalqaba akka kaasuudhaaf kan kookaa-kollaa kalarii kollaa beekna baay'een keenya gurraacha akka gurraachuutti deema biftisaa garuu diimaan kan dhangala'u yoo ta'e kunillee rakkoo wayii jiraachuu isaa waan nu agarsiisuu fi gamanumaan beektanii of eeggannoo gochuu akka qabdan kan jedhu isin hubachiisuu barbaanna. Inni kan biraa immoo miira dhukkubbii hamaallee waa'ee miira dhukkubbii hamaa kana kaasuu dandeenya jalqaba irratti akka kaasuudhaaf yaadne primary dysmenorrhea fi secondary dysmenorrhea jedhamee bakka lamatti qoodamu. Inni jalqaba irratti akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalle waggaa gara jalqabaa sababa enzaayimii irraa yookiin immoo gara dhumaatti dhukkubbii hamaan mudachuu danda'a. Waggaa gara jalqabaa sababa enzaayimii irraa yookiin immoo gara dhumaatti dhukkubbii hamaan mudachuu danda'a. Hormooniin marsaa laguuf barbaachisan yeroo jalqaba marsaa laguu arguu jalqaban jaatanii seeraan dalagaa waan hin jalqabneef dhukkubbiin hamaa sababa kanaan argamuu danda'a jechuudha. Kanaaf marsaan laguu jeeqamne kan jedhu kanadha. Inni kan biraa immoo asumaan jeeqamuu marsaa laguu wajjin wal qabsiisnee waan tokko kaasuu dandeenya. Iddoo baay'ee shamarran tokko tokko marsaa laguutiin arginu ji'a lama yookiin immoo ji'a sadiif turuu danda'u. Kan ji'a jahaaf turis turuu danda'u. Kan ji'a torbaaf turis turuu danda'u. Mee kana immoo akkamitti ilaalla? Inni kunis egaa sababa adda addaatiin dhufuu danda'a. Haga waggaa tokko waggaa lamaallee kan turu ta'uu danda'a. Inni kun ka'umsi isaa sababa adda addaati. Dubartoota ganaa umuriin isaanii marsaa laguu arguu seenan yoo ta'e qaama wal hormaataa isaanii keessa rakkoon jiraachuu danda'a waan ta'eef rakkoo qaama wal hormaataa wajjin wal qabatu ta'uu danda'a. Isa ilaalamuu danda'u. Kan biroon immoo maalidha? Normal physiologic kan jennu harma hoosisuu ulfaallee yeroo ulfaallee tureenya hafa dubartiin tokko yeroo harma hoosistutti gabaatti jaatti jedhu kan biraa immoo si wal qabate yeroo baay'ee namoonni baay'ee tarii dhaabbata fayyaa tokko bira deemanii gorsa gahaa kennuufi tarii argachuu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee irraa ka'e qorichawwan ulfa ittisan yeroo baay'ee kan fudhachuu dandeenya kan marfiin kennamus ta'uu danda'a. Kun jeeqamuu marsaa laguu ni fida. Sababii kanaaf marsaa laguus immoo hambisuu danda'a. Hambisuus haga dhufeessi haga baratanii jeequmsatti fiduu danda'a jechuudha. Kanas immoo akka beekan beekuun barbaachisaadha. Waa'ee hafuu marsaa laguu ilaalchisee asirratti yaada dabalataa kennuudhaa fi hafuu marsaa laguu sababa garaagaraa kennuu danda'a. Maaliif marsaan laguu tokko jiraachuudhaa fi hormooniiwwan sammuu keenyaatii fi qaama wal hormaataa keenya gidduu jiran achirraa hormoonii sammuu keenya keessaa gadhiifamu ni jira. Dhiiga keessaan geejjibamee gara qaama hormaataa keenyaa yookiin qaama gadameessaa dubartootaa gara qaama gadameessaa dubartootaa deemuudhaan kan inni achirratti hojii eegalu jechuudha. Kanaaf wantoonni hormoonii kana jeeqan yoo jiraatanii laguullee hambisuu ni danda'a. Laguu baay'isuu danda'a. Hamma isaa baay'isuu danda'a kan jedhu dhaggeeffattoota keenya gabaabumaan akka isaan beekan gochuu barbaadna. Asirratti mee marsaa laguu jeeqamuu marsaa laguu kana maaltu fiduu danda'a dubartoota irratti? Akkuma duraan ibsuuf yaalle qorichoonni yookiin daawaan garaagaraa jeequmsatti fiduu danda'u. Dhukkuboonni kan biroo dhukkubni siisteema kan biraa dhukkuba onnee ta'uu danda'a, dhukkuba kalee ta'uu danda'a, dhukkuba tiruu ta'uu danda'a. Isaan kun illee marsaa laguu jeequu ni danda'u. Dhiigi keenya illee osoo qaama hormaataa dubartootaa fayyaa ta'ee jiru rakkoon dhiiga itituu dhabuu dhiigi gisee bahu qaamni keenya dhiigi akka hedduun hin baanee fi kontirool makaanizimii qaba kan ittiin to'atu. Wanti sun yoo isaa jeeqame dhiigi haga malee dubartootarraa bahuu danda'a jechuudha. Asirratti yaada kee deeggaruudhaa fi yeroo baay'ee marsaa laguu kana wantoota miidhuu danda'a qonnee ilaaluu dandeenya. Jeneraalii jeeqamuu hormoonii qaama keenya keessaa
hormoonii qaama keenya keessaa immoo kan jeequ maal jennee kaasannee fakkeenyaaf hormooniiwwan garaagaraa jiraachuu danda'u. Hormooniiwwan taayiroodii fa'aa biyya namoonni cubaa fa'aa qaban. Hin qabnes yookiin cubaa kan jedhamu jechuudha. Yaa kan biraa immoo hormooniiwwan gadhiifamanii tarii hormoonichi sammuudhaa gadhiifamee illee akka inni gara gadameessaan keenya wantoonni godhan jiraachuu danda'u. Kanaaf dhiphina mee istireesii dhiphina akkamitti ilaaluu dandeessa marsaa laguu wajjin qabu? Marsaa laguu dhiphinni jeequu danda'u dhiphina hamaadha. Dhiphina ishee yaaddoo sasalphaa miti. Isaan kun immoo waan akkamiidha kan jennu waan sababa baay'eetu jira. Namni tokko kan ittiin dhiphinni hamaan irra ga'uu danda'u namoonni jaallatan yookiin namoonni abdatan bakka tasaa biraa dhabaman yookiin lubbuudhaan gaafa dhabamanii kun dhiphina sammuu itti fiduu danda'a. Rakkoon hamaa balaan hamaan yeroo irra ga'u. Kan biraa immoo waan nu fayyada jennee goonu keessaa ispoortiin hamaa hir'inni nyaataa marsaa laguu jeequu ni danda'u jedhamu. Marsaa laguu jeequu ni danda'u. Dhukkubbiin illee dhukkubbii qaama biroo gubachuun qaama hamaan kun illee isa dura barnu kan jedhu sun jechuudha. Isaan kun illee marsaa laguu jeequu ni danda'u. Hormoonii sana asirratti yaada muraasatti dabaluudhaaf dhaggeeffattoota keenya dhiphina kan jennu dhiphina hojii ta'uu danda'a. Dhiphina sammuudhaan ta'uu danda'a. Namni tokko hojiin baay'ee itti baay'atee boqonnaa hin qabu yoo ta'e hirriba hin qabu ta'e dubartoonni tokko marsaa laguu isaanii hafuu danda'a. Jeeqamuu danda'a. Kan biraas immoo akkuma jalqaba nuuf kaasuudhaaf yaaltee nama jaallatti yoo biraa dhabde. Garee amma yeroo ammaa kana immoo fakkeenyaaf dhibeen addunyaa karaa isaa jiru jira. Namni tokko baay'ee yaadda'a hirriba dhaba yoo ta'e marsaa laguu isaa jeeqamuu danda'a. Sababii kanaaf wantoota kanneen malee gochuu ni danda'ama. Yookiin immoo wantoota kana yaaluun ni danda'ama. Kanaaf jalqaba irratti hormooniin garaagaraa kunniin immoo tarii fakkeenyaaf amma namoota miidhaa dhukkuba ta'uu qaban fa'aa. Kanaa wajjin wal qabatee marsaan laguu jeeqamuu danda'a kan jedhu. Mee kan waan immoo akkamitti ilaalu kan qaama wal hormaataa wajjin wal qabatee jiru akkamitti ilaaluu dandeenya? Qaama wal hormaataa wajjin wal qabatanii marsaa laguu jeequu kan danda'an qaama wal hormaataa dubartootaa kan alaa jirurraa eegalee amma gadameessaa fi ujummoo gadameessaa sana dabalatee keessa rakkoo yoo jiraatanii dhiibuu ni danda'a. Isaan kun immoo waan akkamiidha jennee kaasuu ni dandeenya. Kalladdoo kan jedhamtu afaan Ingiliffaadhaan yeroo baay'ee hiiqii jedhu gara argeetti kalladdoo jedhu. Inni kun amala marsaa laguu dubartootaa jeequu ni danda'a. Kan biroon immoo kaanseriiwwan garaagaraa kaanserii gadameessaa kan fiixee gadameessaa ta'uu ni danda'a. Qaama wal hormaataa kan gara alaallee ta'uu ni danda'a. Isaan kun illee amala marsaa laguu dubartootaa sana jeequu ni danda'u. Dabalataan asirratti qaama wal hormaataa dubartootaa yeroo jennu qaama saalaa gara alaan jiru jalqabeeti gadameessas fudhannee kaasuu dandeenya. Yookiin immoo utubaa gadameessaa kanas kaasnee ilaaluu dandeenya. Yaada isheetti irratti dabaluudhaaf akkuma hubattee infekshinii gadameessaa yeroo baay'ee dhibeen wal quunnamtii saalaan darban tokko jiru. Infekshinii gadameessaa kan fidu baakteeriyaas ta'uu danda'a wantoota garaagaraas ta'uu danda'u. Kunis immoo jeeqamuu marsaa laguu fiduu danda'u. Kan biraa yaada dabalataa kennuudhaaf waa'ee qaama wal hormaataa kanaanis keessattuu jalqaba irratti namoota arganiif yeroo baay'ee qaamni saalaa dubartootaa qaama wal qaba. Garuu uumamaan namoonni qaamni saalaa isaanii duudaa ta'ee dhalatu ni jira. Yookiin immoo balaa ta'eetu gara keessaatti qaama saalaa kana vajaayina kan jennu kan gara keessaatti jechuudha. Qaama saalaa kana keessatti tarii wanti seeptamii duuchee jiraachuu ni danda'a. Sababa kanaaf dubartoonni tokko tokko namoota baay'eetti ni argina. Qaamni saalaa isaanii gara alaatiin jiru duudaa ta'ee kan dhalatu jira. Normaala haayimeellee jechuudha. Sababii kanaatiif yeroo qaawwa dhabu sana jechuudha. Yeroo qaawwa dhabu maaliif gadameessa keessaa inni ba'aa jiru kuni gara alaatti boodhaaf qaawwa barbaada. Maaliif mitiiree? Sababa kanarraa kan ga'e yommuu cufamutti ji'a baatii kubbiitti dhaga'ama. Laguun qopheessu bara laguun sun gara alaatti dhaga'ama. Kan bal'inaa yeroo biraa qabnee dhiyaachuu dandeenya. Wanti kun immoo miidhaa irraan ga'uu danda'a. Sababa kanaaf jeeqamuu marsaa laguu kan fidan keessaa kan qaama hormaataa wajjin wal qabatan baay'ee waan jiraniif dhaggeeffattoonni keenya fi hordoftoonni keenya kan ammallee akka nu beektan barbaanna. Sababa kanaaf qaama hormaataa wajjin kan wal qabatedha. Kan biraa immoo
jeeqamuu marsaa laguu kan fidan namoonni baay'ee pregnancy leave immoo ulfaajii wal qabatee. Muraasa kaasuu hin danda'an si yaadatu lallaachuu dandeessaa. Yeroo baay'ee ulfa wal qabatee tariitii namni tokko dubartoonni tokko marsaan laguu kana sababa ulfaanii ta'uu danda'a. Mallattoowwan ulfaa tokko salphaan immoo jiraachuu danda'a. Kanneen akka ganama kan nama harkisuu immoo dadhabbii ta'uu danda'a. Kan biraas immoo tariitii gadameessa keessaa dhiigni kan ba'u sababa ulfii uumamee baatii tokkotti isa ta'u baatii lamatti isa ta'u baatii saditti yeroo baay'ee baatii torbaa gaditti yoo bakkaa socho'u yookiin immoo bakkaa fi abortion jechuudha. Yeroo kanas immoo dhiiguu ni danda'a. Kan biraa irratti dabaltu qabda. Kan biraa akkuma jette rakkoo ulfi ta'e osoo dubartoonni ulfa ta'uu isaanii hin beekin ulfi sun sababa garaagaraatiin gara ba'uutti gaafa dhufu jechuudha. Isa jennu yookiin immoo hanqaaquun dhiiraaf dhalaa karaan barbaachifne wal quunnamanii osoo mucaa guddatu hin uumin gizee karaa tafanii inni kunis karaa dhiiguudhaan qaama dubartootaa keessa kunillee dubartootatti marsaa laguu isaaniitti fakkaachuu danda'an. Kun marsaa laguu osoo hin taane ulfaa wajjin kan wal qabatan rakkoolee ulfaa wajjin wal qabatan ta'anii dhiiguudhaan karaa qaama dubartootaa gara alaatti kan ba'anidha jechuudha. Asirratti ammas dabalataan ulfi gadameessaa haalli yoo tokko kan jiraata. Hojummaa gadameessaa irratti jechuudha. Yeroo baay'ee ulfa bahu yeroo baay'ee ulfi ofiisaan ni ba'a. Sababa garaagaraan ulfi ofiisaan ni ba'a. Qorichaatii fi wantoota garaagaraa fayyadamuun irratti yeroo itti ulfi ofiisaan boonee argina. Garuu dhiigni argina. Garuu dhiigni diimaa yommuu dhiiga dhangala'utti yookiin wanta akka tiruu foonii fa'aa yommuu ciccitee bootti atattamaan mana yaalaa deemuu akka qaban. Dhaggeeffattoota keenya hubachiisuu barbaanna. Sababa kanaaf wantoonni hordoftoota keenya wantoonni jeeqamuu marsaa laguu fidan baay'eedha. Akkuma kaasuudhaaf yaallee dhiphina jalleerraa istireesii ulfaatina garaagaraa kaasuu yookiin immoo ispoortii jabaa hojjechuun wantoota qaama hormaataa wajjin wal qabatan nyaata nyaachuun isin baay'ee hir'ina nyaataa mataa isaallee dhiibbaa namarraan ga'uu akka danda'u gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Gara xumuraatti mee akkamitti maalii gochuun danda'ama yookiin immoo akkamitti of ilaaluun danda'ama? Namni tokko yoo maal ta'e kan mana yaalaa deemuu qabu kan jedhu yaada tokko tokko. Egaan yeroo kamiyyuu amaloota marsaa laguu dubbanneeti jirra. Amaloota kanneen keessaa kan hin baramne yookiin kan nuti noormaaliidha uumamaan kan jirudha jennee kan dubbanne ala yoo isin irratti argame ogeessa fayyaa yookiin mana wal'aansaa naannoo keessan jiru deemtanii dubbachiiftuun filannoo isa jalqabaati. Gara wal'aansa dhibee kanaatti gaafa deebinu karaa adda addaa wal'aanuu dandeenya. Jalqaba waan kana wallaanuudhaaf ka'umsi jeeqamuu marsaa laguu kanaa maali? Maal akka ta'e beeku. Isa barree booda immoo tokkoon isaanii mala ittiin wallaanaman kan mataa isaanii danda'an qabu. Kan kiniinaan wallaanaman ni jiru. Kan akka dhiphina jenne stress jenne kana warri kun immoo amala keenya fooyyessuudhaan of tasgabbeessinee wantoota dhiphina nutti fidan kana dhabamsiisuudhaan irraa fagaachuudhaan wanti sun akka sirratu gochuu ni dandeenya. Kanneen biroo immoo gara baqaqsanii yaaluudhaan illee kanneen wallaanaman ni jiru. Amma akka kalladdoo kan jenne yookaan dhiitii kan jenne kaansarii qaama hormaataa dubartootaa wajjin kan wal qabatan illee isaan kana illee gara baqaqsanii wallaanuudhaan kanneen wallaanaman ni jiru. Filannoon jalqabaa ogeessa fayyaa dubbachiisuudha. Gabaabadumatti baay'ee sirraafamuu akka hin qabnedha. Tarii mallattoon alaarmiingii ta'an yookiin immoo mallattoo akka mana yaalaa deemuuf nu godhan jiraachuu danda'u. Yeroo baay'ee manatti salphaa wanti dhiphinarraa of qusachuu akka qabnu. Qorichoota garaagaraa fakkeenyaaf amma tariitii namoonni dubartoonni qoricha fayyadaman injeekshiniis ta'ee marfees ta'ee gadameessa keessa galchachuunis ta'ee kiniina fudhachuudhaan marsaa laguu jeequu danda'a. Hawa kan biroolee kan marsaa laguu kan waa'ee ulfaa wajjin waliin qabanne dhukkuba kan biraati dawaan fayyadaman yoo jiraate illee isaan kun dhibee kana fiduu ni danda'u waan ta'eef ogeessa fayyaa dubbachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Asirratti ogeessa fayyaa dubbachiisuun barbaachisaadha. Marsaan laguu kan jeeqamu sababa maaliif akka ta'e dhaggeeffattoota keenya baay'een keenya ilaallee jirra. Marsaan laguu jeeqamuun koomanidha baay'inaan jira. Sababii baay'inaan namoota baay'ee irratti mul'atuuf namoonni baay'een raafamuu akka hin qabne amma danda'ametti wantoota ofii keenya of yaaluu dandeenya of yaaludha.
bal'inaan immoo jalqaba marsaan laguu jeeqame kan jedhu maal kan jedhus immoo yaada baay'ee kaasnee asirra wantoota kana yommuu nutti arganitti mana yaalaa deemuu akka qabamudha. Amma danda'ametti dhiphina ofirraa dhiisuu, hirriba gahaa rafuu akka qabu, nyaata illee gahaa nyaachuu akka qabu, qorannoowwan garaagaraa ofii gochuu akka qabu. Tariitti fakkeenyaaf ammaa asirratti waan tokko kaasuu dandeenya. Namoonni funuuna qaban fayyadachuu danda'u. Qaamni isaanii bakka biraatti kan gogaan isaanii fayyadu. Xiqqoo ishee yoo urate dhiiga hedduu dhiibu jechuudha. Kuni seelii dhiiga keenya keessa seelii dhiiga gosa sadii jira. Pilaatileet kan jedhamu jira yookiin immoo wantoonni itittuu dhiiga keessatti qooda fudhatanii jiru. Tariitii yommuu isaan hammi isaanii gadi bu'aa ta'utti marsaan laguus jeeqamuu danda'a waan ta'eef of qorachiisuu akka qabu. Kaban waaqsu barbaanna. Mee dubarratti kunuun gantee waa'ee dhukkubii marsaa laguu wajjin wal qabatu yaada muraasa dubbannee yaadama. Egaa inni kun afaan Ingiliffaatiin dismenoriyaa isa jedhamudha. Normaalii gizee marsaan laguu diskomfortii yookaan dhukkubbii salphaan garaa isaanii gara gadii kanatti dubartootatti ni dhaga'ama. Garuu isa kanarra darbee dhukkubbiin baay'ee hamaa boqonnaa dhoowwatu yoo jiraate inni kun sababa adda addaatiin dhufuu ni danda'a. Akkuma sila jenne piraayimari dismenoriyaa isa jennudha. Inni kun dubartoota reefuu marsaa laguu argan waggaa lamaan jalqabaa edda marsaa laguu arganii booda dhukkubbii hamaa isaan irratti argamu jechuudha. Sababii jeeqamuu sanaatu jechuudha. Hormoononni sun bilchaatanii hojiin jalqabin jiru waan ta'eef jeeqamuu sana isaanirraan kan ka'e dhukkubbii hamaa mul'atu jechuudha. Inni kan biraa immoo sekondarii dismenoriyaa isa jedhamudha jechuudhaan. Inni kun immoo rakkoolee adda addaatiin dhufuu danda'an qaama wal hormaataa keessa dhibee jiran isaan kana wajjin wal qabachuu danda'a. Isaan kana sababi isaanii maalidha kan jennu waan tokko tokko kaasuu hin dandeenya. Akkuma duraan dubbanne kalladdoo yookiin dhiiqii inni jedhamu sun gadameessarras ujummoo gadameessarras battoon qaabsuu danda'a. Inni kun baay'een isaanii afaan ogummaadha waan ta'eef yoo dubbanne hormaataa keessa rakkoolee sun Ayyee gaarii asirratti dhaggeeffattoota keenya asirraa waan nu yoo jiraate waggaa lama jalqabaa akkuma itti piraayimari dismenoriyaa kan jennu kooniidha. Gara xumuraattis wanti kun ni mul'ata. Sababa kanaaf sasalphaa yeroo baay'ee yeroo ulfaa marsaan laguu waan ta'eef wanti kun ni bada. Namni tokko dubartoonni tokko yommuu ulfaan yookiin bicaa godhachuu deemanitti dhukkubbiin kun dhukkubbii kanaa xiqqaachaa deema. Sababa kanaaf baay'ee silaafamuu akka hin qabne kan jedhu qabamumaan isin beeksisuu barbaanna. Sasalphaan immoo qorichoota sasalphaan anestiroidaantii inflaamatorii diraag kan jedhamu. Qorichi dhukkubbii kanaaf waan kan kennaman jira waan ta'eef isa fudhachuun baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee dubartoonni waa yerootti of wallaalanii jiru dhukkubbii isaanii yerootti of wallaalchisu ni jira. Aga dalagaa addaan kutuutti ni jiraata. Ji'a isa dhuguuf illee akkamiin ta'a jedhanii yaaddoo hamaa keessa jira. Kanaasumaan kan isinii dhahamuu qabnu. Waan maloonni akkasiis irratti mul'atan dhiphattanii dhibee biraaf of saaxiluurra ogeessa fayyaa dubbachiisanii mala akka argattan isin gorsina. Hayyee xumurarrattis immoo marsaan laguu sababa garaagaraan hafuu danda'a. Marsaan laguu yommuu hafuuttis immoo normaalii ilaalamuu akka qabu. Keessattuu jaa'uuf normaalii yeroo sanatti sirraa danda'a amma baata jaatti lamee kan eegamuuf kanadha. Dhaggeeffattoota keenya turtii nuti kanaaf wantoota kanneen goonee waa'ee marsaa laguuf jeeqamuu marsaa laguu ilaalchisee sagantaa keenya asirratti goolabna. Yaada yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattan kana nu barreessaa. Viidiyoo keenya kana nu ilaalaa sabiskiraayib godhaa. Chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa. Fayyaa dhabinaa galatoomee.